isin gargaaran. Dura hiikaa dhaabbata UNHCR jiru kana beekuu qabdan. UNHCR jechuun akkuma biyya Kaayiroo, biyya Keeniyaa jiru kan baqataa namoota baqatee biyya isaarraa bahee biyya biraa jiran kan gargaaru jechuudha. Nyaataan hatta uffataan ijoollee yoo qabaattan mana akhimaa dubartoota gudeedaman dubartoota gartee rakkoon jajjabaan irra geesse emergensiidhaanis kan gargaaran jechuudha. War addunyaadha kun UNHCR jechuun warra dur biyyattis gaafa daqiiqaaf qamadii faa zeeta faa warri namaa yeroo sanillee ummata kana keessa jira jechuudha. Katabbii kana namni warri baadiyyaa jirtan miiqaa madaabaraa tokko irratti arguu hin ooltan jennee yaadna jechuudha. Amma sirra deebina notes main point isaa jechuudha. UNHCR will like to point out of the information circulated on the social media about the UNHCR visa to Canada or any other country is not valid. We recommended everyone shall take to write information from the official source through the website. This website. Kuni kisinjo information ni nuti galakkefnu jechu asirraa jechu as jala qofa dhuftanii waan dhugaa argachuu dandeessan jechu waan khijiba namni deddeemuun yookaan immoo oduu khijibaatiin waan hin taane jechu waan dhugaadhaan asirraa kennamu jechu kana laaluu qabdanii. For more information about the resettlement program, please cite the following this link. Kanarratti illee gadhooytanii dubbisuu dandeessanii attention qabadhaa sammuutti jechuudha. Waan sirriitti beekuu qabdan number of the fraud of cases have been reported through the social media. Some people claim the ability to provide assistance through the UNHCR and confirm all the priorities free for everyone through the social channel. Wanta kun kan kennamu bilaash maallaqa kafaluun maarreen hin jirtu jechuudha. Nama hundaafuu bilaash wanni yoo carraan biyya alaa deemuu isin gahes warri talabaa biyya kanaa dhufee yaa ni dandeessan koomenti teessan dubbistu hin jiru ayyeen hin dubbisan madiifamaa ni dandeessan warri talabaan dhufes warri karaa seera alaatiin dhuftan warri achi jirtan ni dandeessan hundi keessanuu jechuudha. Amma sirra dubbiftan eenyutu waan kana galmaa'uu danda'a kajuu ni dubbiftanii. UNHCR Refugee Agency created the following help page for refuge. UN page kana galmeessa jira sirratti create godhee jira baqataa yookaan asylum seeker kingdom. Unola lamala wonini nangrefu sininju ijabana dalala. Kana UNHCR the UN Refugee Agency dhaabbanni gargaartota addunyaa create uumee jira the following kanneen armaan gadi help gargaaruuf page fuula kana refuge baqattoota yookaan immoo warra kolama galtummaa gaafachuu deemu Saudi Arabia keessatti hellee kana keessatti jiru argaa jirtan Kingdoms of Saudi Arabia hunola Saudi Arabia keessatti gadhaabnee jirra jechuudha. On this website you will be able to find more information. Asirraa information haaraa argachuu dandeessa. Isiniin ijoolleen Saudi Arabia jirtan jechuudha. Ijoollee teenya jajjalatamoo isin jaalannaa fi beekadhaa. Isintu ijoollee jajjabdu. Ijoolleen achi dalagattee akkasitti jijjiirama mana bitattanii lafa bitattanii masgiida ijaartanii nama keessan gargaartan osoo biyya shaangii dhuftanii maaltu isiniif abbaa feetan gargaartanii tujjaare isin gara laaftan ammaas isin ani isiniin beeka warra Suudii jirtan warra walii rifatu warra wal jaalatu warra garaa walii laafachuu. Kanaafuu dhufee habiibii kiyya seeneetiin jedha baga nagaan dhuftan. Kanaaf akkasitti UN isinii jaarree jirra. UN takkaa biyya Suudii keessa dhaabbattee hin beektu ijoollee. Waan kana amana lallalla kana yabbaa akka godhatu laal ummatan gowwoomsin lamaanuu biyya galuun hin jiru lamuu biyya galuun hin jiru maal jechuu ummatan soomin jechuun ati sabboona jimmaa namni garii kun nama ajaa'iba wallahi ummata jira maal si galche minaa gabbaa kaante yoon barbaanne beeyas jala namni keenya waraqaa dambee biyya san keessa qabamu jira ari'amee hidha tortoru jira. Yoo deemtee waraqaa kana fudhate namni yoo waraqaa kana ummata kana jala galmaa'ee jiraate mirga jiraachuu biyya san keessa qabda. Namni tokko si qabuu hin danda'u si dhunti handa'u. Kanaaf ati kan barbaanne information waan hin taane wasa kan dubbatin, okay? Dhiisuu dandeessa. Waan isin jechuun waan isin fayyadne hogguu agartan namni koottaa isin hin jiru.
block godha firra block godhaan anan block godha warri an arkun feene block godha daas jala baha isinin barbaachisu okay biyyatti yoo ni galle jettanillee biyyatti isin galcha UNHCR ayommi qaba warra ayommi jaan qaba if jala biyyuma hunda keessattu biyyatti yoo galu feetanillee khara biyyatti weelle nama kannee biyyatti nama galchuu danda'a ammoo yoo biyya biraallee isin oofuu danda'a jechuun carraa keessanii keezii keessanii sababa himannaa keessanii kanaaf obboleeyyan kiyya isanii wanni kun baay'ee isin fayyadaa dubbii namaan dhageenaadha sirritti waan hin jiru kana hordofaa gaafii teessanitti deebinaa dhageetiin dhabee ulaanu isaa cufaa garuu ni jirti okay warri dheeytanillee information isin raafuna garuu akka ammaa asirra jirtirrattillee online irratti guuttachuu dandeessan jaa wanta kun yeroo dhiyoo yeroo gabaabaa keessatti gartee biyya Suudii keessa dhaabbate amata meeqa takkaan jiru biyyoota addunyaa hunda keessa ni jira biyyoota Awurooppaan ta'e malee biyya Awurooppaa keessa ni jira garuu immoo Saudi Arabiyaa hin jiru jechuun ni yaa'i kanaaf amma immoo amata kana achi keessa dhaabbattee jirti kun gammachuu ijoollee teenyaaf namoota keenyaaf baay'ee isin fayyada online irra jira bilbila isaanii jira laalama contact bakka jiru jira bilbilaa jira emailaa jira email akkatti itti ergatan isinitti agarsiisa email akkatti bilbila keessan irra banatan isiniin barsiisa yoo beeytan ammoo email keessaniin akkamitti message ergatan waan tokko isiniif hojjedhe as keessatti isaan qunnamuu ni dandeessanii emaila itti erguus ni dandeessanii bilbiltanii directly dubbisuus ni dandeessanii jechuu bakka kana anyway amma tensiona keenya karaa waan irra deebifna karaa maal akka isaan akka about UNHCR and KSA hunima waan Saudi Arabia who is UNHCR UNHCR enyu who fall under UNHCR mandate enyu to khanarkachuu dandeya what is the UNHCR activity in the KSA kuni maybe biyya Saudi san keessa boota isaan jiran fakkaata who can seek asylum enyu to keessatti girte hayyama wanti kana jala seenuu danda'a baqattummaa jechuudha galtummaa kana jala gaggaafachuu kan danda'u what is the difference between migrant and the refuge who can seek apply for asylum registration with UNHCR what happen after you apply to UNHCR egas jala galmoite maal godhuu qabda maaltu maal taha registration process with hagam takka tura eega galmoite booda step ida julan amalle what are you right in the duty once you are registered with UNHCR mirgaa fi dirqamni ati qabdu eega UNHCR jala galmoite maali kana hundas jala tokko seenni dubbifnaa jechuun resettlement jira resettlement program kana jechuun afrafa kana jechuun biyya wanti jechuun biyya biraa deemu biyya alaa biyyoota akka Awurooppaa Kanaadaa Ameerikaa deemu kana kun program nisanii nuqunnamaadha hajuu asirratti okay UNHCR has made every effort to ensure the information contained in the site accordingly. Will information be continued updated? Okay. Okay. Who can seek? Okay. About asirra kami natukofakan about UNHCR kan rai. Okay. What is the difference between migrant and refuge? Who can seek asylum? A migrant is a person who moves away from his local or country residence temporarily permanent for amma sarati garaagarummaa nama baqataa fi migrantiiti okay immigrant person is who move away from work visa dan jechuudha visa dalagaatiin dhufanii akka xalaba afaan arabaatiin jettan achi dhufanii jiraatanidha lammaffaa immoo Jarman irraa Kanaadaa hin jiru Jarman irraa Kanaadaa ni jira sponsori ni jira sponsori ga Jarman namni jiraatu san baqataa ta'uu qabda waraqaa baqataa yoo qabaatte sponsora siif ta'uu danda'an
garuu baqataa ta'uu qabda. Waraqaa baqataa kologaltummaa yookaan asylum seekilarii san qabaachuu qabda. Asylum seekilarii yoo qabaatte namni Kanaadaa jiru siif ta'uu danda'a jechuudha. Okay. A refugee jechuun maali? Refugee as described below, many of also the leave his or her country seeking better economy opportunity, but that themselves the situation is private them from the returning to their country named high risk jechuudha. Refugee jechuun immoo maali? Nama biyya isaarraa bahee biyya jiru biyya dhaqe sanitti UNHCR jala galmaa'ee baqattummaan isaa mirkanoofte fi garuu yoo biyya isaa deebi'e sodaa qabu najjeesan yookaan dhabamsiisan yookaan immoo rakkoo jabduutu narra ga'ee nama sodaatu jechuudha. Nama biyya isaatti hin deebine namni kun maali? Refugee jedhama jechuudha. Kana laalama dibbeetti baafadha. Refugee jechuun akkasiin waraqaa refugee qaba namni tokko buusin hin jaan waraqaan san maal ibsiti? Namni kun biyya isaarraa ba'ee jira. Biyya isaarraa sababa hamaa rakkoo mootummaatiin haa ta'u isiniifin hojjedha viidiyoodhaani. Amma immoo akkanumatti nama haga tokko arguu barbaadan ijeetiin isinitti agarsiisu jira. Kanaaf namni refugee jedhamu nama rakkoon jajjabduun irra geessee biyya isaarraa bahee biyya isaatti yoo deebi'e immoo mootummaan yookaan immoo guruppiin takka tana majjeeftu tana mamiitu rakkoo irraan geessifti jaamee biyya isaatti hin deebi'u jechuudha. Namni san deebi'uun barbaadu. Which may they kana jechuudha. This risk can be due to the generally security chaos. Kanaafuu laal sababa rakkina waraanaa conflictii nama dhuunfaa conflict or individual risk persecution nama gartee rakkoo nama dhuunfaatiin haa ta'u rakkoo mootummaatiin haa ta'u rakkoo guruppii takka tajaaramte ta nama sammiitu yoo biyya deebi'e jechuudha. Namni kun maali? Waan sun sodaataa biyyattiin deebi'u jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha inni bira fudhatama qabda jechuudha. Baqataa taate jechuudha. Because of the person race is a religion. Sababa amantiitiin laal. Sababa amantiitiin yoo biyyarraa baate ati bakka fakkeenyaaf nama musliimaa taate mootummaan yookaan sabni tokko yookaan namni sabni amantii biraa tokko si jeesuuf yoo si barbaadan biyyarraa yoo baate yoo inni si fudhatti. Nationality saba kee fakkeenyaaf Oromoo taate sababa Oromummaa keetiitiif yoo ajjeefamte yoo namni kee ajjeesanii ati si jeesuu si barbaadanii sodaattee biyyarraa baate maali? Mirga qabdaa jechuun yoo inni jala galmaa'uudhaaf jechuudha. Sababa politikaa ati nama siyaasaa taate nama mootummaa mormu fakkeenyaaf amma namni abiyyi mormu siyaasaan ati deemtu sirrii miti lafa mootummaa irraa kaafte masgiida diigee akkas jettee kun politikaa jechuudha. Sababa politikaatiif mootummaan maali? Ati immoo waa'ee politikaatti jiraachuu qabda yookaan nama biyya san keessatti aangoo qabu yookaan barataa yookaan warra hiriira bahu mormu yoo taate maali? Biyya san keessatti mootummaan si jeesuuf si barbaada siidha saniif biyya baate jechuudha. Political opinion jaanin jechuudha. The membership of the particular social group ammallee nama tokko warra wal jaaree jechuudha. Fakkeenyaaf member of the particular social group jechuun nama tokko namoota wal jaaree yookaan baranne yookaan dalaganne jee wal ta'ee jiru tokkotti sabni tokko yookaan mootummaan itti duule ijoollee tana waan gaarii waan maali waan bada yookaan mootummaa fonqolchuu deemtan jee yoo gartee dhibbaarra godhe namoonni kun maali yoo biyyarraa bahan mootummaa bira warra dhaabbata mootummaa addunyaa UNHCR irra jaamu kana biratti maali fudhatama qabdaa jechuudha. Fudhatama guddaa qabda. Kanaaf keezii guusin jaa waan akkanarraa himatan jechuudha. Ijoolleen dhuguu bira dhayitu maal si gaafatti maaliif biyyarraa baate? Ijoolleen Saudi Arabiyaa sirriitti waan kana adda baafadha. Isin waan kanaan beektan ammoo baruu qabdan. Okay, asirra who can seek asylum? Eenyutu waan kana gaafachuu danda'a? Ayyee isiniif hin deebisa. Gaafadha ayyee. Kommentiidhaan gaafadhaan gaafata rakkoon qabu. Eenyutu waan kana ta'uu danda'a? Eenyutu mirga qaba? Fakkeenyaaf galmaa'u amma fakkeenyaan hammi tokko Oromoon hin dandeessu jaan. Warri Itoophiyaan danda'u jaan kijiba. Hin amanina. Online guuttachuun eeni dandeessan amma eegaltee Saudiitti. Laa xiqqoo turte eega banamtee namni hin beeku garuu ijoolleen gartee waan kana jalatti gaafachuu danda'a mirga kola galtummaa kana jechuudha. Eenyu gaafachuu danda'a? Anyone jalaal. Adda baasaa laal dubbitan anyone.
namni tokkolleen jechuun namni tokkolleen who is outside namni hundi jechuudhaan yookaan namni tokkolleen namni biyya isaarraa bee jechuudhaan Oromoo hin jenne Itoophiyaa hin jenne adireesa isiniif himaa biyya warra adireesa barbaadan online irratti guutuu ni dandeessa laashaa laal amma bakka kanatti baafadha namoonni kanaan isin burjuu jaasiisan hin dhageenyaas waan akkanaa eenyuutu waan kana godhuu danda'e namni hundinuu je namnummaan barbaade jechuu kan namnummaan ta'e namnummaan fedheewu namni anyone any person who is outside his country namni biyya isaarraa bee ID takka isin gaafatu ID qabaatan gaarii yoo qabaanne isin gaafatu alaykum salaam ijoollee asii jala jirtan waan mucaan kun isin galatoomaa bibi mee waa'ee iqaamaa warri iqaamaa fi maarree firaadii isaa amma iqaamaa tacaaltu isinii dhufe warri iqaamaa jettan tun waan bareeddu ganaa iqaamaa hundan bittan yoo tana qabaattan iqaamaa bilaash dhabattan warri iqaamaa jettan namni waraqaa UN qabu iqaamaan bilaash hin kafaltan bilaash jiraattan warra kana isinirraa kafala kun seera beekamaadha shakkiin takkas keessa hin jirtu akkatti guuttan isiniif hin ergaa amma guyyaa gura binaa laaffise nama hanga tokkoof illee isinii guutuun hin danda'a yookaan immoo isin garsiisee akkatti guuttachuu ni dandeessan. Okay, dubbii tanatti fufna bakka kanatti anyone who can outside his country nama biyya isaarraa bakkate jaalala lala xeeqishatu warra komantii kana tan dhiisaa waan kana bakka takkitti tanuu boddaa dura waan takkaan isin hima ani illee nichi boodaan komantii seesan dubbisaa komantii teessan nichi boodaan dubbisaa bakka tana sirritti dhaggeeffadha waan isin fayyadu namni hundinuu jaa any person who is outside his country laal namni tokkolleen namni biyya isaarraa bee country of origin jechuudha biyya dhaloota isaa jechuudha biyyatti dhalatte biyyatti guddatte biyyatti dhalatte irraa baatee jirtu enda jalal enda is afraid to unwill to return because of the possible danger of suffering serious harm of the reason related to the race, religion, nationality, political opinion. Oh my basha, oh my Allah, wallahi bakki takkitti sirriitti isiniif geessi hubadhaa bakkaan isin garsiise akka inni jee ogguu orameessinu namoonni hundinuu Suudaaniidhaan jenne Itoophiyaan jenne Naayijeeriyaan jenne Keeniyaadhaan jenne nama tokko hin jenne namni hundinuu kan biyya isaarraa baqatee biyya Saudi Arabiyaa kana keessa jiru akkasuma ammaas sodaatee jelaan sodaatee rakkoon narra gaya yoon biyya deebi'e niin ajjeefama rakkoo hama jabaa kaaga lubbuu nama baasu narra gaya sababa bifatiyyaan amantiitiyyaatiin shanyiitiyyaan yookaan gosatiyya sabaqiyya yookaan immoo poolotikaadhaan yookaan immoo sababa membershipii paartikular sababa nuti namoota akka jaaramne saniif nurra gayuuf biyyattiin deebi'u warri ja'u warri waan san sodaatu laan waa lama ta'uu qabda dhimma namni Saudi Arabiyaa jirtu nan dhagee gurra kee ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtan UN kana jala galmaa'uudhaaf waa lama isin barbaachisa tokkoffaa biyyarraa baatanii Saudi Arabiyaa jiraachuu number 1 Saudi san keessa jiraachuu Saudi biyyarraa baatanii Itoophiyaarraa baatanii Saudi jiraachuu number 1 kana hogguu jennu ati biyya teetirraa baate jechuu ati nama kamit dhaamta any person who is outside his country of origin and is afraid nama sodaatu biyya deebi'u jechuu kana ta'uu qabda amma isin ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtan hundinuu kana biyya teessan hin jirtan hayya isin hin galcha daqiiqaa xiqqisha booda biyya teessa way jirtanii biyya teessan hin jirtan biyya teessan akkasiin biyya teessan hin jirtan biyya teessan irraa baatan eessa jirtan Saudi jirtan ulaagaa kana guuttan ulaagaa lammaffaan isin guutuu qabdan nama yoo ta'e yoo biyya deebine ni sodaanna if I return back to my country I afraid the government or someone else mootummaa sodaadha maaliif sodaadha mootummaa why ati maali ati maybe ati abaa'u turte maybe obboleessa kee abaa'u ture maybe family kee abaa'u ture kanaaf mootummaan yookaan ati sababa amantiitiif sababa oromootaatiif
sababa Amaara taate sababa shanyii biraa taateef mootummaan si barbaada jechuudha. Kana beekuu qabda. Kana qofa. Kanaaf yoon biyya galee niin du'anii ajjeefama ni sodaadha. Kana yoo taate is a riskii dhanaaf yaani waan hamaa dhanaaf jechuudha. Kanaaf can apply for asylum. Lala jolli lala bakka kana lala. Can apply for asylum. Maal barbaadan kanachi maal barbaadan Oromeessa. Kanaaf waan namni isiniin jiru dhageenya waan isiniin jiru nuuf ijoollee teenya kana. Kanaaf sararri hangi kun isiniif gayaadha. Eenyutu Saudi Arabiyaa keessatti galmaa'ee uummata kana jala nu jala jiraachuu danda'a? Mirga biyya sadaffaa deemu Ameerikaa, Kanaadaa, Austraaliyaa, Awurooppaa deemu eenyutu danda'a? Eenyutu akkana jettu? Qushaasha jimbees jala jinta bugaana taane asoitu khottu afaan faranjii dubbadhu jennu. Koini laalawaan isin jettu. Naabul shaklak jaaramni nama kanaan yoon dalage maallaqa ajaa'ibaatiin fida. Waqasaman billaahi. Wallaahi wabillaahi rabbiin arkaan isinittiin kijibu. Garuu wanni kun waan bareedaa isiniif ta'u isin fayyadu taanaan inni isinii himuu dhufe. Warras jala deemee ziftii haasa'uun habalaan achi baasa. Unoo bilbilli isaanii as jira. Kana zaa isaan dalagan unoo asirraa jira. Zaa 8 hanga zaa 3 zaa 2 hanga zaa 9 akka lakkoofsa Itoophiyaatti lakkoofsi bilbilaa isaanii kana guyyaa jimmataa fi guyyaa saftiin dalaganii bootaan adireessa isaanii kana MGH maal Al-Safaaraat Riyaad qajuu kana bakka kanarra yoo GPS irra yoo guuttatan qaxxitaa isin geessa yookaan immoo qaxxitaa bakka kanarra kilik yoo gootan direction qajuu kanarra bakka san isin geessa jechuudha. Call yoo gootan direct isin dawwala website asirra waan isaanii sentanii dubbisuu dandeessan cufamoo banaadha asirra jira jechuudha. Amma dalagu jiran open jaa. Kanaaf ammoo yoo gartee foormii guuttattanii erguu barbaadan gaddeemtanii asirratti Saudi Arabiyaa qajuu kanarratti kilik gootan jechuudha. Kanarratti gisee kana isinii fide kana booda maal gootan get help gootan. Get help qajuu kanarratti dhoytanii kilik irra gootan kanarratti sana booda bakka kana isinii fidaa asu godhuftan search country jaa bakka kanarra maal gootan Saudi Arabiyaa jettanii barreessitan. Hunoo Saudi Arabiyaa qajuu dhufe achirratti kasi dhoytanii kilas gootanii afaan Arabaa beektan afaan Arabaatiin yoo afaan Ingiliffaa beektan afaan Ingiliffaatiin kanarra kilik gootanii san booda maal gootan gaddeemtan jechuudha. Ni dubbiftan kun seeraa yoo isinii galee yookaan rakkoo miti kuma idi jenne san booda lakkoofsa 3 irra jiru irra dhuftan. Lakkoofsa 3 irra registration with UNHCR irra jiru achirra dhoytan. Hoggaa kanaas afaan Arabaa isinii fida afaan jijjiiruuf ammoo yoo feetanas yoo feetas English kan yoo kanarra jijjiirtan. Khalaas amma jijjiirame jechuudha. Kanaaf waan godhuu qabdu eenyu ka galmaa'u qabu akkuma karaa edaa jennee dubbanne namni biyya isaatii bahee biyya isaa hin jirre biyya isaa deemuu hin dandeenye nu jala galmaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf as dhuftanii contact selection help this help page asirratti dhufta. Kana jechuun how to approach okay and UNHCR office akkamitti contact nu godhuu dandeessa jaa. As jechuun bakki waan nam bakka kana jechuun bakka kana screenshot godhachuu qabdanii telephone numberiin isaanii kana email isaanii kana irratti ergite gidee barreessite booda jechuun booda email kana isiniif hin kaaya. Following information maqaa keessan guutuu asii barreessitan maqaa kee dura abbaa keetii abbaa keetii as booda maqaa name of family member obboleeyyan meeqa qabda dhalaa ta'uu dhiiraa ta'uu nama shayyoo qabaattis maqaa isaanii hunda asiin tarreessita jechuudha. Bakka kana gidduutti waraqarra barreessita jechuudha. Feet bara dhaloota isaanii asii barreessita dhiira moo dhalaa ta'uu isaanii asitti barreessita naashinaalitiin isaanii Itoophiyaa beekamaadha. Bakka amma jiran annaawun guutanii hin beeynu jettee Itoophiyaa jiranii yookaan immoo hin beeynu jettanii guutuu dandeessanii contact numberii keessan bakka bilbilaa keessanii asitti barreessitanii jechuudha. Bakka kanatti mention of any previous UNHCR registration in another country yoo UN jala galmootanii jiraatan Yemenfatti lakkoofsa yoo qabaatanii lakkoofsan asii barreessitan yoo qabaanne uumamaa kan barreessitan rizina maaliif galmoo barbaadan kajuu gubabsanii waan xiqqaa tokko afaan Arabaa namni beeku isiniif barreessuu dandeenya sababa
mootummaan abbaa kiyya aadatti jajjees rakkoo addaa inni nurra geesseef biyya san keessa jiraachuu hin dandeenye saniif biyya baane yookaan barataa ta'ee hiriira bee mootummaan na hidhee yookaan moo abbaa hojiiti biyya irra na baasee jettee asitti rizina san afaan arabaa namni beeku isinii katabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu biyya deebuu hin danda'u jee hanga kana isinii katabuu danda'a. Muhimmiin fuula hanga kana eegaa waan kana barreessitan booda iimeela kanarratti ergitan jechuudha. Iimeela sapirastaaf hajuu kanarratti ergitan jechuudha. Kana guuteetillee isin garsiisu ta'a. Assalamu alaikum. Tokkoffaa irratti ijoolleen teenyattaan Suud Arabiyaa jiraniin jee tokkoffaa irratti hajiru wanni barreessitan maqaa keessanii Abdullaahi Sumuumee fakkeenyaa fi lammaffaa immoo maqaa faamilii keessanii obboleeyyan meeqa qabdan an obboleeyyan 5 qaba. Isaanis maqaan isaanii kana itti maqaa isaanii hunda akkana guuttee umrii isaaniitis akkanaas guuttee jettee barreessitee kuni akkasumatti 15 maal jettee yoo baratte dhalatan hin beekne lakkoo isaan keessa jechuudha. 11 12 13 14 jettee addasiisitee sadaffaa immoo maqaa abbaa keetii guuttaa umrii isaanii tilmaamaan lakkoo isaan keessa bara isaan dhalatan sun ta'e lakkoo isaan amata 49 jettee guuttaa. Sadaffaa immoo bara dhaloota keetii tokkon ati yoom dhalatte bara 2006 yookaan 2005 yoo baraan hin beekne umurii amata 16 17 guute 15 akkasitti baay'ee fayyada. Akkatti jijjiiran isiniif hima umrii lakkoofsa Itoophiyaa irraa amata 8 qofa keessa lakkoofsa faranjii jijjiirtu. Ati dhiira moo dhalaadha hojii asirratti tokko guuttaati yoo dhiira taate meel gootaa yoo dhalaa taate immoo fiimeel gootaa jechuudha. Naashinaalitii lakkoofsa 5ffaa naashinaalitii keetii Itoophiyaadha. Yookaan lammummaa keetii bakka amma jiraattu immoo lakkoofsa 7 adrees kaarent adrees bakka amma jiraattu Suud Arabiyaa keessa ganda kam lakkoofsa kam maqaa ganda sanii sirriitti barreessite jechuudha bakka kanatti guuttaa. Lakkoofsa 8ffaan immoo lakkoofsa bilbila keetii sirrii barreessite akka dawwalanii si argachuu danda'an bakka ati jirtu jechuudha. Beellama faaguu sii qaban sirriitti jechuudha. Kanaafuu kana sirriitti barreessuu qabda jechuudha lakkoofsa bilbila keetii jechuudha Suud Arabiyaa keessatti jiraattu. Lakkoofsa 9ffaan immoo yoo amma dura UNHCR jalatti galmootee jiraatte jechuudha. Faayila sana si katabda jechuudha. Faayil nambara sanii asi katabda. Yoo gartee galmootee qabaatte Yemen irraa ta'u Hargeysa irraa ta'u biyya fedha irraa ta'u. Lakkoofsa 10ffaan immoo sababa maaliitiif nu bira galmaa'uu barbaaddaa siin jaani. Namoota afaan Arabaa beekanitti ergattan afaan Oromootiin barreeffatanii waan nama afaan Ingiliffaa beekutti ergattanii sababiin an biyya irraa beeku mootummaa Itoophiyaa warra keenya isin ammoo deeggartoota abaa'ootii jechuudhaan isin abaa'oo deeggartan nu fonqolchuu deemtan faajii maal godha kana